Inni gammadees maa akka jiraatu fedha wallahi. Ni ada dia tak klip boyeu zeri ti purgo rabbi. Ni boye. Hedul. Mi mambu si wallahu ustaz ni. Ya Allah, kenaan hin jedhin kaamalee waa'ee sana dhufe. Allah. Miskiina wallahi ustaz ala raase wallahi miskiina ustaz ni rabbiin umrii isaa dheeressu bakka jirutti nagaa keessa jiraatu ani kanumaan dhaama fi wallahi. Wanta ko qofana gara lafa wanta angaafa duraatu na jalaan tuqin haadha jeetiin kee eegisi namoo dhiifama na gaafatte rakkoo qabdu jee garuu indillee wanni gartee si dadha'uuf ammaan tana si arrabsuuf bultii tolfachuuf si illee irra laalin dhageesse bultii jirtu san tolfachuuf dhugaadha ni fakkisi atu onne isaa keessanii beeyta sa dhugaadha wallahi isaa dhugaadha maali ani ni hubadha beektee maaliif jennaani ka jala jirtullee dubartiidha anillee dubartiidha beektee osoon anis ta'e dhugaadha natti dhaga'ama ni jira mitire so olumaan galatti bakka amma boodaani ustaaz ala raase haan fo raase rabbiin nagaa keessa isaa jiraachis atillee mataa kiyya gubbaa jirta abshir barakase kanaaf jennaan umrii dheertu jiruu rahaa jiruu bareeddu akka jiraatu fedhaan akkasi booniyyeen ammaas booda yoon isii jaaladhellee anillee quraanallee qaraasifti quraanas barattee jirti rasuulaas barattee jirti qaayidul arbaallee barattee fakkaatti maa ustaazni inni bar ustaazni hifziidhaan na barsiisaa ture wallahi ummanni kun amma sammuu keessaan ufuudhaan malee hifziidhaan hin barachuu ture abboo ummata rabbummaan sinaa qajeeltu amma sin maasiyaa hedduu keessa jirta yaa subhaanallah Ustazan ture bara ammaan dhamee ummanni kun dhamaase malee ummanni nama dhamaasaa bara atiyyuu ustazan ture shuf argitee hojiidhuma tiktokii kana hojiidhuma ummata kana ummataa fi tiktokiin girrisaa kun walirratti tolfame beektan waluma fakkaatan iyyuu bif tokko bar walaa waluma fakkaatan dhugaatti amma warra jala jirtan namni kuni rabbiin booniyyee siyaa kan nuti addu'aa godhame akka godhe kudheetiin fuudha ammaas waliin bu'aan fuudha ummanni oromoodha intala yoon gabbaree fuudhe malee yoon gabbaruu baadde jalaa deemti akka warra arsii sarii gabbara barbaadde intalti gabbara guddaa feeti waliin bu'aadha gaafaan gabbaree yoon dhaqee lubbuu siiti achitti ajjeesellee rakkoon qabdu gatii natti baastee waan ta'eef dhugaadha gabbareetiin fuudha warri fuudhi jettan maallaqa waliin naabuusa dhageessanii khalaas zubaashin ta'e yeroo duraan illee taar argeeti ammallee arguma deebuu qabdi har biraa deemuu qabdu nu harkaa ba'uu qabdu inuma amma wayna dhagaame booni dhugum rabbi si fuudhuun qabaa'u nu harkaa ba'uu qabdu khalaas ati duraan illee nu sillappe qaadhimaatee nyaa jaartii hedduu si dararamaa turre sis faarsaa turre haaruun teessaniis akka lafan ban waadaan agalee asirratti akka neerumtu asirra waadaan agalee ammoo nama biloog gootu jira miidiyaa kanarraa gizee waadaan agalte ibsaa abbaa jaalalaa biloog goota tokko farratti si galee ibsaan bilookiin godhaan amma mayyoo biloog godhi jettee rakkoon qabu silaas baasiseetiin waadaa galisiin jaa kanas been jaaniini ustaaza sin baasanii ustaaza ana ustaazni ustaaza keeti si qaraasi saganaa wallahi si qaraasi akka ajaa'ibaatti hindee sawaaba bar shahaadaa na qabsiisa kaasumarratti shahadaa na qabsiisa maaliif shahadaa qabatta islaamummaa achi deebuudhaaf kanneen gadanii waaqeffatee hin dhageenyeeti wallahi hai intala shawaata ka jaaladhe intala shawaata jecha waaqeffadhe ani isaasi tol baasee yuutuubii hin dhageenyeeti dhuguma moo subhaanallah dhuguma wallahi ummanni kun gaafadhu ni beekani tamishiin eenyuudhaaf kan kafarte immoo jaalalti kana man koone hin qabdu gaa ijoolleen argeetu wallahi bergara laafe itti dabar jaalalaa wallahi billahi dhugaadha wallahi jedhan share godhaama shahaada qabsiisa koppiliink illee godhaa
والله أنا قبسي شهادة الرويش Qoy erga micayyoo san jaalatte salaataa hin jirtu erga sini. صلاة نقي كم يجري نجري وكان دي بيش هذا كبدو صلاة ولا صلاة نقي ينجرو بلاش مالين قران صلاة Qalbiidhuma keetiin kafarte yaani. إيه Baqa keessa keetii imaanni hundi badeetuma kalas Yesuus waaqa jettee moo akkam jette? itti fakkeesseetuma akka nama gartee isi fakkeesseetuma akka isin gartee jaalalma dhugaanaa qabaattu akka nama waaqeffatetti isi fakkaachuuf haas walumaa galatti osoo kafaruu guututti hin taane isuma fakkaatuuf ammoo beekaa kafarte wallaalaan kafarte isiin kofriin kofruma sii galee Kufriin kufruma garummoo kufriin gara gubbaa kanaat fi kufriin kara keessaa kun gargar beektee ati qalbii keetiin yoo kafarte jedhamta garuu gubbaa kanarraan ishiidhumaaf mul'isuudhaaf jettee kafaree jira yoo jetteeni garuu keessa keetiin immoo imaana yoo qabaatti bar kafarteen jedhu garuu kuni hadiisa guddaa hadiisa wayii ilaaluu nama barbaachisa. ati immoo walumaa galattu takka shahaadaa na qabsiisii takka ammoo ustaaza shahaadaa na qabsiisuuf fidi amma haana fuudhuu wal fuunaa yeroo achi deebuun qaba kara kee Intaloon sun amma akkam taateen jirtu? taloon baddee jirti maan jirtu warra shahaaduu na qabsiiftee kuttee wi duraanuu dadhabsiisan irra keesse Wajah kan argee bakka iyyuutti gidee jaalalaan kufte wallaahi billahi. Isiniif jaalibsaa wallaahi uummata Harargee kana miskiin marra miskiin isin marra. Namni kun uummata Harargee miskiinaan jiru warra wallaahi billahi. Kafarinaan jettee na kafarsiiftee kaatee kuttemma. Isiif jee kafare. Ela way Rabbi kiyya rakkoodha. Kafarsiin jettee kasaan booda si kafarsistee si gattee badde. Gattee badde. Anumayyuu wayya bara ishee beektee laa jaalibsa. Mee koppiliin godha Oromoo hundi keessanuu atiis yoo gartee amma achiin as deebiftee baduu deemte achumaan na dhiisichumaan ta'a. Bakkumaan jiru tanaan ta'a. La ani si deeffachuu barbaada wayyaa Rabbi kiyya. Ummata ragaa ta'a isiin na deebisuu deema ammaasisi. Ragaa ta'a ummata. Hindi isin wallahi yoo isin amma naaf gara galtee na dhiiftee deemte akka isin lafa duniyaa kanarraa baddu godha. Karaa dhiidhaan argeetiif diina giteessan yoo anaas boochifte yoo anaas ijjiisiifte isin diina argeeti diina dhiiraa argeeti isin qabadda. Jaalibsaa. Waan ta'e jira beektaa. Eessa kuttee? Bari boyichi kun har'an ustaaza irratti waan jalqabe seetan malee bar boyicha kanaan ture kaniin jalqabe dhugaa Rabbi miidiyaa kanarratti waliin baasne malee. Ayyee. Mucaan tokko Saawudi Arabiyaa jira beektaa? Sanyii jedhama. Ayyee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Baga gammanne dabbal marhaba hayyahu Allah rabbi Jaalib saada dabbal. Baga gammanne boleeso. Tofa. Ustaz Bashir isin bakkuma hundatti naa gammaddan namuma hunda bira naa gammaddan. Alhamdulillah ani nama fadhiidoo miti kutaa kudha takka Oromoon guutuu isii qaceelaaf jallatan leemni gammadaan nama gandummaa kaanas dha'ee cidhee ilaali waa bifa akka gaararraa dhibba deebuu miti tole. Ilma Oromoo nama afaan kiyyaan dubbatuu fi akka Itoophiyaatti guutuu jaalladha. Kanaaf gammannee ba gammaddeen keefani anaddaan baasu dhalaan aseetaa giftiti way heerumeedha. Ameena naasosiisin fagoo bonii achumaaf. Ba gammannee ba akkasii isinitti baga tolle nutti. Itti fufaa. Itti fufaa inshaallah itti fufaame. Ayyee amma anaaf boonii jechuun dubbadumee ati ustaaza akka ustaazaa tokkotti. Mee abaazarri tokko dhufe abaazarri kun ustaaza fakkaatti mee aficool naqanna. Abaazarri ustaazee. Bismillah. Ni beektaa? Wal fuudhuuf deemtan moosil akkam? Mee wal fuudhuuf. Kumaa baafate. Rakkoon qabu wallahi ati beektaa ni taataa durumaa osoo si jaalatte illee bareeda ture rakkoon qabu amma walitti dhuftanii dhadhaaf daa'ima walitti digee kalaas jabeessu buleessu maal taate ani immoo beeki gabaabatti ni kenne ani akka isiin hin hiikamne hidha kana itti amani ati tolfadhu malee
akka isiin hin hiikamnetti yoo agartee qabree galseenti malee. Eebi sodaatte. Sheekkoonni teenyitu ni sheekkoonni teenyitu maa wal sodaattisa? Abazarri maal? Ana sodaata. Dhala beekama ibsaa na beektaa miidhiis ka keessaa bahe. Takkaa sheeka takkatti yoo iyyite malee rogaan wajjin gad dhaabattee haasoftuun argitu kan itti aman. Dhiisi kana keessaa bahi amma gara shandaa keessaniititti. Abazarri ni beektaa Bashar? Ani beeku walaa dhugu rabbitti. Abazarri gaafa intalli shaashamannee takka himattee ijaazaan jalaa buufatee gurbaan nutti boo'ee Olgala Abazarri. Niitii namaa ijaazaa buufatee namni biraa dubbatina. Ustaaza dhiisaa akka kana. Yaati callisee bunee haasaa guddaa laal tikir hadira. Dhugaa si kabaja assalamu alaikum. Abbii isaan wallolle namichi wayii shaashamannee ijaazaa buufate taasirraa galte gurbaan dhiirsi dhufee nutti himatee jennaan achii deebi'ee namni biraa sheekinaan dhufee dhiisi Abazarriin jennaan dhiiseen. Achirra wallamne la. Ashandaana godhatee adda mana banatee waa'ee kiyya haasaa beeka. Bonii hadira. Bonii hadira si kabajaan la. Kanaaf sanirra wallamne saniif na dheessa Abazarri hin beeka beeta. Addan na hamatuu danda'a malee kallattiin na qunnamee na naasa'uu hin danda'u. Kanaaf na dheessa gabaabatti hin beektu gara ashandaa keessanii deema. Sorry Abazarri dhiifama. An sin beeku waan taate. Ta'uu danda'a. Dhiifama hundumaafuu. Ana immoo ati ergannaan. Ana beeka laala gurbaa sii kaleessa kan gumaa boo'ee na himate gurbaan beektaa boo'ee keessan rabbii keetee dheedhee waliif fide achi dubbiin harka qabe gurbaan wannoo jiru tokko isheetichoo isaa ibesaate dhiisi Bashar rabbii keetee dheedhee achi inni isaan shaddaa gurbaan lennatti hin deebine achi aniin dhaabee dubbima sana jechuudha suuraa isaa kana guyyaa nama gara galchee iyyee inni tuqee innaan itti dhiibee deebee maal godha jedhee firraa itti dhiise wanti kun darasaadha. Dubbii kalee kaafte san immoo baay'ee naa taate takalee kaafte san ila arrabni kee ilma khayrii qabu rabbiin si haa kennu la qoma kee keessaa ilmoon alaalaa haa baatu namni yoo guddaa ta'ellee nama waliin dhahurra abba jennee bar abbaan dhaanii dhaawwayyamaadhaan jedhan maan naa taatee miti achitti maal godhare na beekanii beeta nama miidiyaa kanarra yoo ati arrabsite booyutu namni booyu jechuu wallaahi billaasi afaan dhaabata jaalibsa kalee ni argitan waan san namni miidiyaa irra natu kan jedhee booyu bar hantuunni azalli gaa adurree afaan arraab jedhani ni rabbii keetee ilaa ibsame dhugaa dubbatuuf namni jiraatu hin danda'u maal naa ta'ee miti dubbiin ati dubbatti sun dhumarratti takaafte takka laata dura isiin naa taate garuu jabaadhu jechuun dhugarra rabbi si haa dhaabu dhugaaf jiraachuun waan gaarii la dhugaaf jiraatu malee eenyu abbaa keetee jecha hin jiraatin nama takka namni maal beeta islaamaaf kiristaasni jiraata addunyaa tana keessatti kijibdi guutuun isii yaada sirraa iyyiti malee osoo bira gani kilimaan gootu kilima afuuftuudhaan garuu immoo dhugaa dubbatuu keetiif rabbi gassi haa dhaabula yeroo hedduu maaliif jala dhufa beeyta ana yoo arrabsite dhugarra na arrabsite ergamaan hin deemtu si gala ergamaan hin agarre takka nama muradhaan namni waahila kiyyaa nama akkam nama ofii amanee jiraatu salaamu alaikum basharoonni akkana kallattiidhaan dhumateera saniin ala mana qabatanii garana mana banatanii iyyuu amala kiyyaa miti annama wanni waliin taaneef maaliidhaaf beeyta dhugaa jirtu taan dhossanii taan himan تلوسن سني تدي بلالا سابي سمي هذا به كتابه به ولا أعوذ بالله من وان تولو هاسهورا وان نما هاسهون درتي وانو في هاسهورا وان نما إردي نما هاسهورا بورا والمرمتين جزء والمرمي جزء والربا جزء نمو والإنجر ولا والإنجر جزء من أنا معروف عن نمو عشان دا أبيتشي بناتف جلاب اللي سمت عشان دا برود جيروت نمني قافة منا بناتو كان عن بناتو عشان دا كبا وان هاسا يو كبا كبا عباساني تفي عشان دا عباساني اللي ايقون وان برباتشي سال بابا والمرمتي تفي بابا ولي هاسا هو يوتاتي هاسوفن اللي كبا جا كبا أكاتا كبا أكتي ولي هاسا هانتو كبا أكاتا ولي تديمن تجرى وان هاسا هانتو جرى وان اناسوفن تجرى وان علمنا ما هاسا هو تجرى وان علمنا ما هاسوفن تجرى mara himangara kullana bafa yette biyite na takale biya jirtu fi takale biya jirtu kitaba yun qara wa hunda nasani wa hunda raqolan banani dubbilen qola qabdi namni le qola qaba qola akkuma isin jirtu ra baqaysite gafa hasofte situ qola maleka malifi ilma nama sadarka ilma nama gabbusuf jecha maala yani mawanu maytulu fa yo asay sadarka ilma nama to gadibu ajan kana fi difa mallena goda dimma